nagaa jala nagaa magariisni faa baay'atu hordoftoota abbee miidiyaa akkam jirtu nagaa keessan obboleettiin keessan baay'eetti nagaa fudhatan illee akka nagaa qabdan abdiifamattiin qaba waaqayyo bira tole maal qabattee dhuftee guyyaa kana jechuun keessa hin oolu wanti qabattee dhufe obboleessi tokko yaa gargaaru obboleettiin kuni viidiyoon ishii asirratti ni argama jechuudha. Viidiyoo kiyya kana duubaraan isinii kaa'ee jira. Dhaggeeffadhaatii amma dhumaatti obboleettii kana yaa gargaaru jechuudha. Obboleettiin kun kan ishiin jirtu biyya Joordaanii. Yaa sooshaal miidiyaa kanarratti agartaniirtu baay'ee keessan gargaartaniirtu baay'ee keessan irratti hojjettaniirtu. Kanaaf obboleettiin kun baay'ee miidhamteettu waan ta'eef yaa gargaaru sheerii godhaatii koomentii wanta ishee gargaarsu yoo jiraate koomentii irratti illee nuuf kaa'aa maaliif obboleettii kana hin jajjabeessine dhugaa waaqayyootti jechuudha baay'ee natti dhaga'ame maaliif jettanii hundumti keenyaayyuu biyyuma ormaa jirra goluma ormaa keessa jira jechuudha wanta nu qunnamu hin beeknu jechuudha guyyaa boru wanta nuti hin beeknu kanaafuu obboleettii kana yaa gargaaru baay'een keessa irratti hojjettanii jirtu kanaaf hundumti keessanuu warri gola ormaa jirtan wanti obboleettiin goseetti dhaga'amu yoo jiraate irratti hojjedhaatii sheer godhaatii dhimma yaadata biraan haa ga'u yaa ga'amu jechuudha obboleettii kana yaa gargaaru. Obboleettiin kun baay'ee miidhamteetti. Madaamni ishii baay'ee miidhamteetti jechuudha. Kan biyya Joordaan ishiin kan jirtu yoo sagalee ishii irraa dhaggeeffattu malumaatti dhaggeeffadhaa. Dhugaa waan baay'ee nama agarsiisu jechuudha. Isheen annufte qaama ishii fayyaadha. Garuu har'a fayyaa hin qabdu. Ji'a torbaaf dhibee hamaadhaan qabamteetti. Kana biraan argaa kan jirtan kun suuraa ishii kana agarta miti. Inni kun kan yeroo duraa ishiiti. Inni kun immoo kan yeroo amma ishiin itti jirtu jechuudha. Viidiyoo ishii dhumarraan jira. Dhaggeeffadhaatii bilisaa gargaara obboleettii kana gargaara. Sheer godhaatii dhimma ilaallatu biraan ga'a jechuudha. Nuti har'a fayyaa qabaannee mana nagaa jiraachaa jirra miti boru waan nuti hin beeknu waan ta'eef akkasumas hin jedhu miidiyaan keenya hordoftoota baay'ee hin qabu hin jedhina. Akkasumas immoo nuyi har'a bakka nagaa jira jettanii shillaa hin jedhina zimi hin jedhina jechuudha. Maaliif yoo nuti walii jajjabeessine yoo nuti wal gargaarre malee eenyutu nu dhufa. Kanaafuu obboleettii kana yaa gargaarru obboleettii kana viidiyoo kana sheer godhaatii dhimma yaallatu biraan ga'a jechuudha. Yaa gargaaru obboleettii kana. Isheen kan jirtu biyya Joordaan sagalee ishii immoo hin dhaggeeffattu jechuudha. Hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa obboleettii kana. Yaa gargaaru dhuguma isin jira obboloota koo yaa gargaaru. Baay'ee gara nama nyaatti. Akkuma keenya ishiin illee ofitti jirettee biyyarraa baate. Garuu waan nama quunnamu hin beekan. Beekture namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hundumtuyyuu hin beeku jechuudha. Kanaaf wanti nama quunnamu wanti beekamu hin jiru jechuudha. Nu illee boruu wanta nu qunnamu hin beeknu. Kanaaf hamma dandeenyuun obboleettii kana waaqayyoon illee yaa kadhannu akkasuma illee yaada qabnu illee yaa gargaarru sheer goonee dhimma ilaallatu biraan haa geenyu. Ijoolleen keenya dhugaa dubbachuu fi baay'een isaanii dhumaa jiru. Baay'een isaanii hojjetanii mindaa dhabaa jiru. Kun immoo egaa maal goonee wanti goonu tokko illee hin jiru. Kan jiru nuti harka namaati waan ta'eef jechuudha. Humaa akka itti dubbannee baafannuu hin qabnu. Akka itti of gargaaru hin qabnu jechuudha. Yaa maal goonaree kanaaf nuti wanti nu goonu waaqayyootti dhiba'uudha waaqayyoon kadhachuudha akkasumallee warra immoo xiqqoo ishee nu caala waan addaa kana nu gargaaruu danda'anii fi sheer goonee walaa gargaarru waaqayyoon waliin kadhannu obboleettiin kun dhuguma dubbachuuf mi'a mana san keessaa baatee akka ishiin immoo biyya warra ishii gargaaran kana galateeffattuuf abdiin qaba jechuudha. Maaliif wanti hin dabarre humtuun jiru waan ta'eef hin darbaa obboleettii kanaaf hin jijjiiramte obboleettiin kun nin jijjiirama jetteetu guyyaa baate garuu agartaniitu wanta ishii quunname jechuudha. Wanti namatti dhufu hundumtuu beekaa hin jiru kan beeku waaqayyo duwwaadha jechuudha. Har'a yoo fayyaa qabne gannee boru fayyaa dhabuu dandeenya. Kanaaf obboleettii kana yaa gargaaru siniin jedhaa biliis obboleettii kana gargaaraa. Warri dhimma kana ilaallatu beektan ijoollee baay'een gargaaraa jirtu karaa sooshaal miidiyaan argaa jira. Ammallee gargaaraa ammallee bira haa dhaabbannu isiniin jechuun jaaladha. Daraa keessan warra sagalee dhaggeeffatan obboleettii kana sheer godhaatii gargaaraa. Gargaaraa isinis boru waan isinitti dhufu hin beektan. Har'a mana nagaa jiraachuu dandeessu. Gammachuu qabaachuu dandeessu. Boru waan isinitti dhufu hin beektan waan ta'eef obboleettii kana yaa gargaaru isiniin jechuun jaaladha. Sagalee ishee hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa biliis gargaaraa. Waaqayyo sana eebbisee bifamaa isiniin jechuu jaaladha. Maqaan koo akkuma ishii gaaddisaa bultoon jedhama. Bakki dhaloota koo Shawaa Lixaa godina Amboo magaala Baabbichaatidha. Bakki dhaloota koo biyyiin an hojjechaa jiru biyya Joordaan magaalaa Irbid safaraan jiraadhu Hariima Beetaraas kan jedhamudha. Ani erga dhufee ji'a kurnaffaa keessa jira biyya kana afaan illee hin beeku haaraadha reefuun biyya kana dhufaa jechuudha. Madaamiin koo baay'ee humnaa ol na darartiin erga dhufee hojii baay'ee ulfaataan hojjedha. Bakki ani jiraadhu jarri mana lama qabu bakka lama qabu mana darajaa lama qabu
kana hunda kanas addawana maatiin ana faana nama torbadha sidaatii mana kana hunda jechuudha kilaasii mana iddoo lama qabanii kana hunda kanas addawana nyaanni wanti hunda kanumatu hojjeta kana biraan madaamiin koo naaf hin kaffaltu mindaa naaf hin kaffaltu mindaa yeroon gaafadhee naas na ajjeesanaan jetti na ajjeesuuf natti gamtii yeroo mindaa gaafadhee hojii ulfaataatti na ergiti sababaan mindaa kiyya gaafadhuuf jecha minxaafii sijjaajee salafaa hafamu isa saaloonii keessaa hafamu miicciinaan jetti miicceen ol baasuu dadhabe ana miti namni sadiyyoo ol hin baasu dhiirri sadiyyuu isa baay'ee ulfaata isarraan kayeetu na dhukkubni na jalqabe hagajee sadii fayyaan hojjedhee ji'a sadiin booda dhukkuba baay'ee ulfaataan na qabe isarraan baadheen ittiin kufee isarraan kan ka'e dhiigni afaanii funyaan inni keessaa ba'uu jalqabe karaa qaama saala koo dhiigni na dhangala'uu qabe gara haalaatti jechuudha marrimaan koo gara haalaatti ganna ba'uu jalqabe shintibeerra isaarra taa'u siqiqiin jalqabe jechuudha dhukkuba ulfaataadhaan hin qabame bu'aa kan jedhamu natti ta'e jechuudha ji'a torba guutuun dhukkuba kanaan rakkadhe ji'a torba guutuu dhiigni narraa hin dhaabbanne karaa afaanii funyaaniin nabaa qaamni koo hundi narratti dhidhiita'e karaa qaama saala koos dhiigni na dhangalaa humnaa ol na dhukkubee dhukkubii cimaa keessaan gale warra biiroo biyyaaf kan Itoophiyaaf dawwallaan birrii 200 kaffaltu malee hin galtu deebitee naan jedhani biyya galuu hin dandeessu naan jedhanii kanarraan kan ka'e dhukkubni baay'ee natti ulfaate kana biraan hojii ulfaataatti na ergite hojii humnaa olii mindaa konaan kaffaltu tole jettee to'isa yuunaan loltis na ajjeesatti na doorsiste yeroo mindaa gaafadhu kanarraan kan ka'e baalaansii koo eeggachuun dadhabe humnaa ol natti cime dhukkubdii booda warra biiroo xiqixiqee jennaan suuraa irratti ergee jennaan gara mana yaalaa si geessu turani mana yaalaa na geessite jennaan manni yaalaa isheen siruma cirra dhiiga hin qabdu naan jedhan dhiiga hin qabdu goggogdeerta naan jedhani dhiiga waan fuudhan dhaban harka koddoomii qabaabanii dhiiga waan fuudhan dhabanii warri mana yaalaa gaggeessi gara biyyaa galcheedhan isaan isheen garuu fayyiti jetti warra biirootti dubbatti warri biiroos na jalaa qabuu hin dandeenye rakkoo ulfaataa keessan jira rakkoo humnaa olii rakkina humnaa olii keessan jira isoon kanaan jiru hin beekta kan baalaansii koo eeggachuu hin dandeenye kilaasii koo galee yoo rafee xiqqoo shimpoo godhadhee kilaasiin koo jala yoon galee rafee dhuftee wayyaa caafii wayyaa fokkatti qabdeetu goottotaa fooqarratti ol labaasti darajaarra goottotaa fooqarratti ol labaasti lafarra naa harkisaatii akka horiitti akka namaatti soon ta'in baay'ee na dararti kanaan isoon jiru wani baalaansii koo eeggachuu dadhabee nama daddarbamudha maskoota dhiqnaan jette fooqa irratti bayiti maskoota dhiquu dhaqeen fooqi darajaa lamaarraa kufee qaamni koo kun koo nama madaa'ee dhiigna keessaa yaa'ee ilkaan koo akkuma argitan asii na cabee asiis gaccabee ganna jallate yaa'uun ilkaan nama lama narraa cabee jechuudha kanaan osoon jiru baay'een dararamaa jira amma immoo isumaaniyyuu danda'ee ol jedheen hojjedhu duddikoos na cite gaafa fooqirraa kufe sana gajjedheen jilbeeffadheen mana walawalaa waan hunda jilbeeffadheen hojjedha kan dhaabadhee hojjedhu immoo danda'ee dhaabadheen hojjedhu yoon jedheen akkasitti qabdeetitti geessiteetti na rikisti baay'ee na dararaarti madaamiin koo baay'ee na dararaarti adaraa uummata Oromoo adaraa xiqqaa guddaa adaraa uummata qaalii adaraa na bira dhaabadhaa lubbuudhuma koo mana kana keessaa baasaa gara biyyaa na galchaayi lubbuu koo mana kanaa na baasaa baay'ee darara ulfaataarra hin jira mammoo sin ajjeesa itti natti gamti erga fooqirraa kufee galee warra biiroof dawwallaan sin ajjeesa maan jetti sinumayyuu sin ajjeesattee natti gamaarti lubbuu koo baasuudhaaf adaraa uummata qaalii adaraa uummata Oromoo na bira dhaabadhaa mana kanaa na baasaa adaraa uummata Oromoo warra dubaroota biyya alaa gargaaraa jirtanii na gargaaraati mana kanaa na baasaa lubbuu koo mana kanaa na baasaa maatii biraan nagaa adaraa lubbuu adaraa siin jedha.